Ashamaa harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa naannoo bakka irraa nu hordoftan maratti isin haa qaqqabu. Harri guyyaa amajjii 2 bara 2022 oduu biyya keessaa fi biyya alaa qabannee dhiyaanneera. Hordofaa. Manni maree ministeerotaa walgahii isaa idilee marsaa 3ffaa amajjii 2 bara 2022 geggeesseen dhaabbilee biyya keessaa oomisha dhagaa kasalaa irratti bobba'an 8 waliin waliigaltee birrii biliyoona 8 ol ta'u raggaasisuun isaa ibsame. Pirojektoonni 8 kunniin naannolee kibbaaf kibba lixa Itoophiyaa, bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi Benishaangul Gumuz keessatti kan argamanidha. Eeyyama hojii oomisha dhagaa kasalaa kana argachuudhaafis dhaabbileen 12 iyyata kan dhiyeeffatan yoo ta'u, isaan keessaa dhaabbileen 8 ulaagaa fi haalduree eeyyama hojii argachuudhaaf barbaachisoo ta'an guutanii waan argamaniif eeyyami hojii kan kennameef ta'uunis beekameera. Eeyyami kenname kunis turtii waggaa 10 kan qabaatu ta'ee haalli raawwii hojii ilaalamuunis waggaa 10 kan haareffamudha. Dhaabbileen 8 eeyyama hojii albuuda baasuu argatan kunniin waggoota 10 dhufan keessatti dhagaa kasala gatiin isaa hanga birrii biliyoona 98tti tilmaamamu ni oomishu jedhamee kan eegamu ta'uunis eerameera. Tokko pirojektoota kanarraas mootummaan federaalaa bilisaan qooda 5% kan qabaatu yoo ta'u, naannoleen ammoo 2% qabaatus jedhameera. Pirojektoota waliigalteen isaanii mirkanaa'eef keessaa dhagaa kasalaa naannoo Benishaangul Gumuz, zoonii Kamashii fi gandoota zoonicha daangessanitti argamu misoomsuuf pirojektoonni eeyyama argatan 2 kaapitaala birrii biliyoona 2.3 kan dhiyeessan yoo ta'u, kunis naannolee hafan keessatti kaapitaala pirojektiif dhiyaatan kan caalu ta'uun isaa ibsameera. Dhaabbileen biyya keessaa zoonicha keessa socho'an 2 waggoota 10 dhufan keessatti dhagaa kasalaa birrii biliyoona 45tti shallagamu oomishuuf kan karoorfatan ta'uu isaanii maddeen odeeffanne ni ibsu. Ministeera albuudaa kan ta'an obbo Taakkalaa Uumaa pirojektoota dhagaa kasalaa oomishan kanneen waliin waliigalteen mirkanaa'uu ilaalchisuun gama toora marsaatilee hawaasummaa isaaniitiin pirojektoonni kunniin gara hojii oomisha dhagaa kasalaatti seenuun isaanii dhagaa kasalaa waliin walqabatee biyyattii hirkattummaa alaa irraa kan walaboomsuu fi keessumatti ammoo dhiyeessii albuuda dheedhiitiin walqabatee rakkoo gama oomisha simmintootiin jiru kan furu ta'uusaa ibsaniitu jiru. Oduu keenya biraatiin torbanoota lamaan darbaniyaas Finfinnee fi bakkeewwan birootti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii daran dabalaa jiraachuun isaa weerarri COVID-19 haaraan biyyattii keessatti babal'achaa akka jiru kan mul'isudha jechuun Ministeera Fayyaa fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beeksisan. Waajjiraaleen lamaan mudde 30 bara 2021 ibsa baasanii torbanoota lamaan darbaniyaas lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii daran kan dabale ta'uu ibsaniiru. Kanumaan walqabatees Ministeerri Fayyaa ogeessonni fayyaa talaallii akka fudhataniif dirqama taasisuu fi kanneen hin talaalamne ammoo yoo vaayirasichaan qabaman wallaansa bilisaa fayyadamoo akka isaan hin taane taasisuufis kan jiru ta'uu ibsee jira. Vaayirasiin koronaa kun Itoophiyaa seenuun isaa erga beekameetii kaasee hanga oduun kun qindaa'etti namoota 400,000 fi 42,000 fi 340 ta'an irratti vaayirasichi kan argame yoo ta'u, kanneen keessaas namoonni 6,947 ta'an sababuma dhukkuba kanaatiin lubbuu isaanii dhabaniiru. Namoonni 355,456 ta'an ammoo kan dandamatan ta'uu odeeffannoon fuula marsaatilee hawaasummaa Ministeera Fayyaa biyyattii irraa arganne ni mul'isa. Oduu keenya alaatti yoo ceenu Ameerikaan Itoophiyaa dabalatee Maalii fi Giinii daldala qaraxarraa bilisaa irraa mulquu ishee miidiyaaleen addunyaa irratti beekamoo ta'an kan akka Aljaziiraa, Telegiraafii fi CNN gabaasaa jiru. Itoophiyaan sababaa wal waraansa kaaba biyyattiitti humnoota TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemaa jiruun walqabatee sarbamoota mirgoota namoomaa raawwatamaniin yoo ta'u, Giinii fi Maaliinis sababa fonqolcha mootummaa humnoonni waraanaa isaanii raawwataniin walqabatee mirga dhala namaa sarbuun filannoon akka hin geggeeffamnee fi sababaa dimokiraasiitti gufuu ta'uu jedhuun tarkaanfiin Agawaa keessaa dhaabbiin haqamuu kun irratti fudhatame jedha Aljeeziraan gabaasa isaatiin. Biyyoonni Agawaa irraa fayyadamoo ta'an ulaagaalee carraa qaraxarraa bilisaa kan argachuuf guutamuu qaban olaantummaa seeraa, mirgoota hojjettootaa fi mirgoota namoomaa kabajuu qabu jedha seerri daldala Ameerikaa. Itoophiyaan carraa daldala qaraxaa bilisaa kanatti fayyadamuun oomishaalee gara gabaa Ameerikaatti ergituun sharafa alaa waggaatti hanga doolaara miliyoona 100 argachaa akka turte ragaaleen ni mul'isu. Kana malees Agawaan Itoophiyaa keessatti namoota 100,000 ta'aniif carraa hojii uumee akka ture ni himama. Kanumaan walqabatee mootummaan Itoophiyaas murtee kana akka kaastuu fi carraaqqii Itoophiyaan nagaa buusuu fi seera kabachiisuuf taasisu akka deeggartu gaafatee kan ture ta'uun ni yaadatama. COVID-19 yeroo nama fixaa jiru kanatti Eertiraan talaallii COVID hin jalqabne jedha gabaasi Rooyiters. Biyyoota Afrikaa 55 keessaa hanga ammaatti lammiilee isheetiif
talaallii COVID-19 kennuu kan hin eegalle Eertiraa qofadha jedha Rooyiters gabaasa isaatiin. Kanumaan wal qabatees lammiileen biyyattii 826 ta'an dhibee kanaan kan qabaman yoo ta'u, namoonni 76 sababa dhukkuba kanaatiin lubbuu isaanii akka dhaban ragaaleen ni mul'isu. Gaazexeessaan gaazexaa Ugaandaa keessatti maxxanfamu kan Kaakuweensaa jedhamu dhimma pirezidantii biyyattii Yoweri Museveniitiin furdaa jedhee barreessuu isaatiin hidhame. Yeroo ammaa kanas as buuteen isaa kan hin beekamne ta'uun gabaafameera. Maqaan ilma pirezidaantii Musevenii furdaa jedhamee waamame kun Leetinaal Jeneraal Muhoozi kan jedhamu yoo ta'u, ajajaa waraanaa biyyattii ta'uudhaanis bara dheeraadhaaf hojjechaa kan turanidha. Oduu kana kan gabaase Fox News'idha. Afrikaa kibbaatti manni maree biyyattii magaalaa Keep Town keessatti argamu guyyaa har'aa gubachuun isaa himame. Mana maree kana eenyu ibiddatti qabsiisee akka gubes kan hin beekamne yoo ta'u, manichi gubatee dhumuun isaas ibsameera. Sababa balaa ibiddaa qaqqabe kanaanis namni miidhame kan hin jirre ta'uu odeeffannoon arganne ni mul'isu. Gosti koronaa vaayirasii haaroftuu Omikroon jedhamu Ameerikaa jeeqaa jiraachuun isaa dhaga'ame. Bara haaraa kanaaf namoonni biyyaa gara biyyaatti imaluudhaaf tikeetta kutatanii turan keessa imaltoonni 8,000 ol ta'an sagantaan balalii jalaa kan haqame ta'uunis dhaga'ameera. Ameerikaan torban tokko keessatti lakkoofsi namoota Omikrooniin qabamanii miliyoona 3 guutuu isaatiin raafama guddaa irra jirti jedhame. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabanne kana fakkaata. Oduu har'aa kan isinitti hime Adaanee Tasfaayeeti. Waan nu hordoftaniif galatooma. Nuuf barreessaa marsaalee hawaasummaa keenyaas sabiskiraayib sheer godhaa. Diraamaa gaggabaaboo walaloo yoo qabaattanis nuuf ergaa. Akkasumas seenaa kiyyarraa namni ni barata jettanii yoo yaaddanis karaa imala keenyaa finfinnee raadiyoo @gmail.com nuuf barreessaa isiniif dhiyeessina.